Baay'ee nama gaddisiisu armeen kunii haadha ijoollee ja'a yeroo taatu rakkina jettee biyyaa baatee waggoota hedduudhaa fi biyya Saawud Arabiyaa keessaa hojjechaa akka turtee fi yeroo ammaa kanatti immoo armeen kunii boqottee akka jirtu bilbiluma armee kana kanuma ishiitiin ijoollee ishiitti yookiis immoo maatii ishiitti bilbilanii akka kanatti armeen kunii mana madaamii keessaa otoo hojjechaa jirtu kulaaliti yookiis immoo kaleen dhukkubee guyyaa lamaa fi mana yaalaa deemtee achitti boqottee jirti jedhaniini yeroo maatiin naannoo ishiin itti boqottee jirtuu fi mana yaalaa kam akka jirtu adda baafachuudhaaf yeroo jedhanitti armeen kunii bilbila ishii irratti yeroo bilbila ishii yeroodhuma tokko qofa bilbilanii duuteerti harmeen kun kan jedhaniin deebisaniiti irraa kaasuutii hin dandeenye bilbila kanaanii kan bilbilte immoo maal ishiidhaaf taati jechuuti dandeessu jechuudha. Ashamaa harka fuunee hordoftoota koo nagaa isiniif haa ta'u lafa jirtanitti akkam jirtu nagaa keessanii annagaadha rabbii haa galleetu jechaati. Egaa obboloota koo haati nama hundumaayyuu haadha waan ta'eef haadha immoo kan biyyaa baasu rakkinatu biyyaa baasa ijoollee koon guddifadhaatu biyyaa baasa malee haadha ijoollee ja'a ta'anii jechuudha. Biyyaa ba'uun baay'ee tokko ulfaata. Ijoollee ja'a jechuun namni ijoollee ja'a qabu nama guddaadha jechuudha. Dhugaa dubbachuudha fi haadhuma keenyadha jechuudha. Garuuti akkuma ijoollee nu wajjin jechuudha biyyaa baatee yeroo namaaf ergamtu gadi of deebiftee rakkina keessan ba'a ijoollee koon guddifadha jedhanii kan biyyaa isaaniitti irraa ba'anii hedduu isaaniitu jiru jechuudha. Akka kanatti kan of dhabanii Harmeen kun iddoon dhaloota isaanii Shawaa Lixaa godina Hamboo Hana Jalduu yeroo ta'u maqaan isaanii immoo Warqituu jedhamu jechuudha. Ijoollee isaanii yeroo ammaa kanatti harmee isaanii akka barbaadamtuu fi dubbachaatii jiru jechuudha. Maaliif harmeen kun kan ishiin duute Saawud Arabiyaa keessatti yeroo ta'u ijoollee ja'a qabdi isiniin jedheetiin jira. Harmeen kun immoo erga biyyaa baatee waggoota dheeraa turteerti waan ta'eef iyyuu harmeen kun biyya Saawud Arabiyaa kana keessatti nama dhalataa Wallaggaa kan ta'e wajjin gaa'ila dhaabattee akka jirtu achittillee abbaa manaa ishii kana wajjin ijoollee lama horattee akka jirtu abbaan manaa ishii kun immoo nama waraqaa eenyummaa biyya sanaa kan hin qabne yeroo ishiin duuteerti jedhanii itti himanii ishiin mana madaamii jirti. Mana madaamirraa kan ishiin mana yaalaa deemtee duuteerti jedhanii gaafa isarratti bilbilanii innillee hin qabame jechuudha. Sababa waraqaa eenyummaa hin qabnee fi kanaafiyyuu bilbila ishiitii fi bilbila nama kanaa jechuudha. Eenyutti kennee hiriyaa isaanii kan taate nama walitti dhufa biyya sana keessatti kan argamtu bilbila ishiitii fi bilbila isaa jedhee ijoollee lamaan qaba waliin jedhee ani bakka qabameera. Biyya yoon gale malee biyyatti yoon darbatame malee biyya kana keessa jiraachuudhaa fi carraa hin qabu jedhee ijoollee sana adaraa itti kennee ishiinillee akka duute jirtu itti himee sokkee kana booddee ishiin bilbila sana bantee keessee namni yoo itti argame warri ishiillee jettee bilbila nama kanarratti jechuudha dubartii kanarratti harmee kanarratti yeroo baay'ee bilbilli deddeebi'ee waan bilbilameef jettee micayyoo kan isaanii kanatti jalaa kaastee duutee jirti. Kanaafiyyuu ijoollee isaaniillee anatti kennanii jiru inni immoo mana adabaa seenee jira jettee akka kanatti itti dubbattee jirti jechuudha. Kanaafiyyuu maatiin kun immoo ijoollee ishii jechuudha. Keessumaa harmeen keenya erga jiraashii dhabnee reeffi ishiillee gara biyyaa nuuf galuu qabdi jedhanii jiru. Kanaafiyyuu sagalee micayyoo isaanii akka itti fufee jirutti isin dhaggeeffachiisa. Adaraa keessan sheer gochuudhaan namoonni naannoo ishiin itti duutee jirtu beektanii adaraa eeruu akka kennitanii fi akkasuma immoo namoonni achi keessa jirtanii maqaa ishii guutuu micayyoon hin himti waan ta'eef iyyuu amma sagalee ishii isin dhaggeeffachiisa. Adaraa keessanii harmee kana barbaada fiidha. Warri barbaaduu hin dandeenye immoo sheer godhaa qaama dhimmisaa ilaallatu nama harmee kana jechuudha barbaaduutii danda'u iddoo ishiin itti duute nama iyyaafachuu danda'u biraan nuuf gaasiniin jedha. Akkasuma immoo obboloonni gola Arabaa keessa kan jirtanii hadaraa keessan maatii keessan irraa fagaatinaa hiriyoota illee
qabadhaatoo maalirraa akka jirtan naannoo kam akka jirtan maal keessa akka jirtan maal takka isin mudatee adaraa keessan waliin dhoffatina namni gaafa du'ee kinoo akka kanatti reeffi isaallee badee dhabamuurra namni bakka gaafa reeffi isaallee argame maatii fuudhee awwaallatee garaa kutatee dhalli keenya duutertii haati keenya duutertii jedhanii akka kanatti garaa kutatu jechuudha. Kanaaf iyyuu obboloota koo otoo lubbuudhaan jirtanii namni sa'atii kanaan booddee maal akka irra ga'u hin beeku waan ta'eef of eeggannoo taasisaa isiniin jechaati. Mee sagalee obboleettii keenya haa dhaggeeffannu. Ta'u garuu waggaa shaniin dura galtee ijoollee ishillee maatii ishillee dubbisaa turte. Haati kun haadha ijoollee ja'aati jechuudha biyyatti. Waggaa shan darbiteetti erga biyya galuu dhiistee biyyuma kana keessa teessee waggaa tokkoon dura garuu haaluma nageenyatiin nutti haasa'aa turte. Haaluma nageenyatiin waliin bilbilaa turre jechuudha. Erga sagalee haadha keenya kanadhaan erga ishee bilbila ishee jijjiirratte bilbila ishee erga cufatte waggaa tokko guutteetti jechuudha. Haati keenya kun haaluma nageenyatiin jirti jennee callisnee teenyee jirra. Miknaatum ijoollee ishee wajjiniin xiqqoo lola waanta ta'e waan qaqqabaniif ijoollee isheetillee akkasitti waan hin taane tokko itti dubbachaa turte. Haa ta'u garuu bilookillee gootee turte akka isaan hin dubbisne. Haa ta'u bakka nagummaan jirti jennee cal jennee teenyee jirra. Guyyaa kaleessaa garuu dhukkubsattee guyyaa lama turte erga mana yaalaa seentee garuu lubbuun ishee darbee jira boqottee jirti. Abbaan manaa ishee immoo asitti heerumtee jirti. Asittillee erga Saudi Arabaa kana dhufte ijoollee lama deessee jirti. Asittiin abbaan manaa ishee sun Kaliid jedhama maqaan isaa. Maqaan ishee Warqituu Iddeessa Daraaraa jedhamti. Dhalattuu Shawaa Lixaa Aanaa Jalduu Ganda Tulluu Gurraati jechuudha. Abbaan manaa ishee immoo Wallaggaa. Akkashiin jettetti nama Wallaggaatiin jettee jirti. Guyyaa kaleessa dubartiin tokko bilbiluma isheetiin kallattii gara biyyaatti bilbiltee mucaa isheetiin akkasittiin dhukkubsattee kalee dhukkubsattee mana yaalaa galtee guyyaa lama mana yaalaa turtee garuu kaleessa duutee jirti jettee mucaa'ootti bilbiltee akkaataa kanaan itti dubbattee jirti. Mucaa'ootti bilbiltee gaafa bilbilnee gaafannuu eeyyee dhukkubsattee mana yaalaa deemtee utuma mana madaamee hojjechaa jirtu dhukkubsattee mana kaleeshin dhukkubaa ture sunna utuma hojjettu na dhukkubee jettee mana yaala deemtee guyyaa lama turtee kaleessa duutee jirti. Abbaan manaa ishee immoo waraqata hin qabu ishii gaafachuu osoo deemu shurtaan qabamee jira. Innaa bilbila ishiillee fuudhee dhufee bilbila isaallee natti kenne adaraa mucaa koo naan jedhe. Adaraa mucaa koo ani kanarra as deebi'uu hin danda'u yoon biyyatti darbame malee jedhe adaraa natti kennee deeme bilbilli ishiillee na harka jira. Tarii namni ishee beeku jira laata jedhee bilbila ishee banaa teessisee baay'inaan irratti daawwalaa jirtu. Kanillee ijoolleen baay'een as jirti. Ijoolleen xixiqqoo yoo daa'imman guddisu baay'eetu jira. Sammuu wajjin dhabaa jira. Asii bilbilli karaa tokko baay'een rakkisaa jira. Bilbila irratti bilbilaa jiru. Baatirni bilbila lachanuu hin beeku. Kan abbaa isheellee hin beeku. Kan abbaa manaa isheetiis hin beeku. Kan isheellee baatirni qaba. Bilbila isaanii banee nama tokkotti bilbiluu hin danda'u yoo namni bilbile malee jechaa jirti. Haati keenya kun bakka itti ishiin duute hin beeku. Hospitaala ishiin itti galte hin beeku jechaa jirti. Safarri ishiin itti jettu immoo Riyaadii jechaa jirti. Safarri mucaan ishii bira jirtu yookiin bakki ishiin teessu sun Riyaadidha jechaa jirti. Hospitaala ishiin itti duute hin beeku. Abbaa manaa ishiitu kaleessa ishii bira dhaqee akka ishiin duute argee bilbila ishii fuudhee dhufee duuteetti ishiin naan jedhee isa immoo makiina poolisiin qabee deeme jettee obboleettiin keenya kun erga kanaan dhaamtee jirti. Yeroo baay'ee irra deddeebinee bilbilee irra kanuma nuun jechaa jirti. Wanta haaraa namarraa naxxaarraa qabu. Otoo abbaan manaa jiraate abbaa manaarraa adda baafadha. Abbaan manaa immoo hidhamee namarraa waan biraa dhaga'u qabu. Nama qoradhu hin qabu. Dhaabaa ishiin itti duutellee hin beeku. Maalaan godha hospitaala ishiin itti duutes hin beeku jechaa jirti obboleettiin keenya. Waan goonu wallaallee jirra. Garatti deemnullee wallaallee jirra. Maqaan ishee Warqituu Iddeessa Daraaraa jedhamti. Erga amantaa ishee jijjiirrattee abbaa manaa kanatti immoo heerumtee maqaan ishiin ittiin baafatte Aayishaa Kaliidoo jedhamti. Maqaa haaraa baafattee jirti. Aayishaa Kaliidoo jedhama maqaan ishee jechuudha. Namoonni beektan adaraa waa'ee jiraata. Suura isheellee ilaaltanii warroon itti dhiyaachuu dandeessan Riyaad keessa warri jirtan
haala keenya kan inni beektu yoo ta'e akka sagalee nu taatan jaalala kiristoosiin isin gaafadha. Lakkoofsa bilbilaa isiniif maxxansa qarshii jechuudha irratti bilbiltanii nu qorachuu dandeessu. Hospitaala ishiin jirtullee beekuu hin dandeenyu jaalala kiristoos isin gaafadha. Eebbifamaa.